kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba sagantaa keenya asoosamaa odaa jala jedhu kutaa lammaffaa qabannee dhiyaannee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Barreessaan kitaabichaa Tasfaayee Ayyalaa fi Iddoosaa Kabbadaa. Seenessaan sagalee Fuad Awwal. Dhaabbata miidiyaa beekamaa ta'e tokko keessatti gaazexeessaa beekamaan ture. Nan barreessas waloodha. Amala hojii koo ta'ee hundatu na beeka, hundatu na dinqisiifata. Yeroo tokko duuba deebiin namoota na sodaachisa. Maal hojjedheeni kan namaan akkas beekame? Yoom isaan ogummaa kootiin tajaajileeni kan isaan na dinqisiifatan? Maaliif sammuun koo boqonnaa qabateen beeku? Na gaafata, na komata. Hojii koo nan jaaladha. Kabajni ogummaa kootiif qabus daran olaanaadha. Garuu maqaatu akka dhagaan irra tuulame malee kan maqaa koo takkas hojjedhe jedhee hin amanu, hin hojjennes. Sirba garaa nyaatu filatanii garaa nyaachuudhaan beekamuun akkamitti maqaa ta'a? Oduu biyya alaa kana hunda toora intarneetii irraa walitti gurguranii akkamitti ogummaa kootiin hawaasa gargaareera jechuun danda'ama? Bitaa nagala. Biyya hiyyummaan luka bitaaf mirgaa bargaanfatee keessa ciise keessatti akkamitti kun maqaanaaf kennisiisa? Akkamitti kabajaan na waamsisa? Nan saalfadha. Qotee bulaan keenya kan dhabe sirba miti. Mala ittiin hiyyummaa isaa dhiigee daaraa nyaachisu barbaada. Teknooloojii oomisha isaa ittiin dabalu, muuxannoo ittiin qonna isaa ammayyeessu malee oduu waa'ee beekamtootaa warra dhidhimmaa miti yaaddoonsa. Olmaan taatota Hooliwudii fi Booliwudii dhukkubbii mataasaa ta'uu hin danda'an. Ogummaan koo rakkoo hiyyeessa biyya koo yoo hiikuu dadhabe akkamitti boonuu hin danda'a? Kanaaf ogummaa koo jaalladhus nan jibba. Amaanaa maaliif jettanii nan gaafatiina? Mataatu na naannaa, garaatu akka ogdireefuu midhaan irratti dhaamuuf qophaa'u gubatee na qunca. Dura bu'aan dhaabbata keenya obbo Maatiyaas Geeraa jedhamu umriidhaan 50 kutanii keessa darbanii jiru. Dabbasaan isaanii buqqee mataa isaanii boca paappaayyee qabu irratti biqilee jiru dheessee duubatti baqachaati jira. Akka raayyaa waraanaa humni isaa haphatee funyaan dhaabbate qabu kan fulduratti hiixate wayiiti. 10 harkaan susukkuumu areedan qaban. Yeroo haasaan afaan isaanii darbee gara bitaatti jallata. Amalas itti ta'eeti jira. Muddamoodha. Hin dhaabbatan. Namas hin dhaaban. Yaada takka qabatanii hin turan. Utaalanii isa birootti ce'u. Ofii jalqabanii ofiif fixu. Waa gaafatanii ofiif deebisu. Yaada namaaf yeroo hin qaban. Nama dhaga'uuf of hin qopheessan. Magaalaa keessa deemiiti yaada namoota dhimma kana irratti gaafadhuuti sagantaa akkasii qopheessi. Kanuma ajajni isaanii barame. Yookaan waajjira akkasii dhaqii mata duree akkasii irratti qophii tokko dalagi jedhe. Sagantaa raadiyoo irratti tamsa'u marti kan isaaniin hoogganame ta'uu qaba. Hangam yoo beekaa taates yaada isaanii gaafachuun dirqama. Kana yoo ta'uu baate tuffiidha. Tuffii quufa kamitti osoo nan gaafatiin kana goote. Tuffiin kee kun gatii guddaa si gaafata. Rakkoo cimaa sitti fida. Hin dagatiin jedhanii namatti iyyu. Humna aangoo isaanii bakka argan maratti agarsiisuuf caccabu. Maaliif akka ta'e naaf hin galu? Uumama koo ta'eetiin natti fakkaata. Nama akkasiin jaaladhu. Dhugaa kana immoo ni beeku. Yeroo hedduusi walitti boonee jirra. Yaadaan guyyaa tokkos walii gallee hin beeknu. Ati nama gogaadha. Waan takka qabde irratti goguu jaalatta jedhanii hiriyoottan koo keessatti morma gadi qabsiisuu fidhatu. Angaruu kanaan duubatti jedheen beeku. Ittan kolfa. Hidhiinatti ciniin guyyaa boolla naaf qotan keessa na buusan eeggatu. Nan jaallatan. Anis isaan hin jaaladhu. Walin jaalannu. Miltoo hojii hundaatu kana beeka. Karaalee adda addaatiin ilkaan natti ciniinanis
namiidhuuf garuu karaa sababa amansiisaa qabu argachuu hin dandeenye ture. Gaazexeessitoonni hedduun kan balaaleffaman ilaalcha siyaasaa qaban waliin wal qabateeti. Isaanis kallattii garagaraatiin kana ni calaqqisiisu turan. Yeroo waa jedhan yookiin hojjetan kan duubni isaanii yaa qoratamu jedhamanii qubni itti qabamus isaanii akka morma cabsanii jiraatan kan taasifamu. Karaa kanaanis na argachuu hin dandeenye. Sababni isaas ilaalchi siyaasaa ani qabu maal akka fakkaatu hubachuuf ni rakkatu. Siyaasni haala gaariitiin qindaa'ee hojiirra oole guddina biyyaatiif gumaacha olaanaa akka qabuu fi barbaachisaas akka ta'e yoon beekesi. Ani garuu gonkumaa siyaasan jaaladhu. Qumaara natti fakkaata. Lubbuu ilmoo namaa qabsiisanii namoonni muraasa taa'an tapha olaantummaa argachuuf taphatan. Amantiin koo inni guddaan yoo ummanni ilaalcha jijjiirama gaariif ta'u goonfatee kaa'e hiyyummaa isaa halkan tokkoon diigee buluu danda'a. Rakkoo isaa daaraa nyaachisee awwaaluuf humna qaba. Siyaasni rakkoo ummataa hiikuu hin dandeenye ofiinuu rakkoodha kan jedhudha. Biyya kana meeqatu maqaa siyaasaatiin rakkoodhaan xaxee darbe, meeqatu xaxaa jabeessuuf dhama'aa jira. Isa kamtu siyaasa dhugaa beeka? Eenyutu faayidaa ummata isaa dubbata? Abbaa yeroo bakka bu'ee faayidaa dhuunfaa eegsisuuf malee isa kamtu ummataaf yaada? Ummanni kun kan afaan tolee keessa nyaatu osoo hin ta'in kan rakkate isa oduu malee humna baafatee hojjetuuf akka ta'e isa kamtu hubatee beeka. Ummanni kun isa Ameerikaa fi Awurooppaa keessa taa'ee ijoollee isaa manneen barnootaa qarshii hedduu gaafatanitti barsiifachaa manneen villaa mimmiidhagoo keessa jiraachaa maarchediisa babbareedoo doolaaraan bitee oofaa natu sii beeka jedhu miti kan fedhu. Isa cinaa dhaabbatee karaa itti agarsiisu hawwa. Isa waliin madaa'ee dhiigee dhibee isaaf wal ta'ee qoricha barbaadu iyyaafata. Kanaaf siyaasa biyya koo karaan jalaa badee deemsa wallaalee jallate kana akkamitti jaallachuun yookiin deeggaruun danda'ama? Dhugaa dubbachuu yoo taate siyaasni biyya keenya haala jiruu maatii koo isa kaleessaa na yaadachiisa. Abbaan keenya gandaanii dhaladhetti qonnaan bulaa dureessa jedhamuu danda'u yoo ta'es baay'ina ijoollee isaa garuu waliin gitu ture. Ijoollee 10 waliin abbaaf haadha koo dabalate mana tokko keessa 12 taaneeti jiraachaa baane. Waliinis nyaachaa wal nyaachaas guddan. Jaalalaaf tokkummaa gaarii yoo qabaannis guyyoota nagaadhaan dabarsinu caala kan baay'atan isaan jeequmsaan darbanidha. Abbaa keenya caalaa obboleessi keenya hangafti nurratti aangoo guddaa qaba ture. Obboleessi keenya kunis yeroo hunda yommuu maddii irratti dhiyaannu nutti taphata. Maddiin mana keenya bakka 3 ture. Inni tokko aayyoof aabbooni daa'imman waliinii, inni lammataa immoo ijoollee kanarraa hafnetu bakka 2tti qoodamne. Obboleessi keenya kun yeroo nyaanni dhiyaatu ijoollee walitti buusuu jalqaba. Isa tokkotti gurraan waa hima, isa kaaniifis waan biraa jedhaan, anaafis dubbii biraa. Akkas godhee yeroo nuti wal arrabsaa arrabaan wal nyaannu inni bilisa ta'ee maddii dhiyaatetti godaana. Nu jalaa nyaatee fixa. Kan dhugaa kana hubannu garuu erga nyaanni maddii irra jiru dhumee booda ture. Kanuma siyaasni biyya keenya. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa asoosama gabaabaa Odaa jala jedhu kutaa 2ffaa asuma irratti xumurra. Kutaa 3ffaan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Kun Sagalee Kitaabaati. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Jajjabeessaa. Isin jaalanna. Horaa bulaa.